Obbo Nugusee Lammataa jiraataa godina Shawaa Bahaa Aanaa Lomee ganda Sharaa Dibaan Dibaati. Makararra jiru. Kama nu qarxiidhaan tilmaama qarxiitti kuntaala afuriin arganna. Yeetaa yaadaa jira akka yaada kiyyaatti. Irra caalaa harki guddaan xaafiidha. Ittiin baalsee qamadiidha. Kun kanuma xinnaadha. Beeklaa atara misira. Oomishni qonna kanarraa argamu Obbo Nuguseef akkasumas maatii isaaniitiif waan hedduuf kan ooludha. Amma kaa imma maddabaraan ulfannaa ilma qallabaa abizaanyatti ilma gurgurra. Naggaadheetti gurgurraa duraan maabiyaasitti gurgurraa maabiyaasinis ejjete maalidhaanii naggaadhumatu nurraa bita. Obbo Nuguseen oomishni baranaa gaarii akka ta'e himu. Kanaafis bokkaan yeroon roobuunii fi qilleensi bishaan ture bu'aa kanaaf nu ga'ee jedhu. Obbo Masfin Tashoomaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Aanutii 10 godina Shawaa Bahaa keessa jiranitti qonna baranaa hordoffiin gaggeessineerraa erga jedhaniin booda barana godinicha keessatti lafi qonnaa hektaara 400 ol qotame amma hojii midhaan walitti qabuurra jirra jedhu. Oomisha sassaabuu irratti gosa lamaan kan sassaabaa jiru tokko humna namaatiin akkuma amma agartee kana lammaffaan kombaayinaraan. Kombaayinarra gara 250 amma godina keenya keessatti bakka adda addaa oomisha sassaabaa jiru. Oomishni illee sassaabamee jira almost parsantii 60 ga'ee jira amma irra sassaabbiin keenya. Isa kana irratti hojjechaa jirra jechuudha. Barana kan nuti eegnu amma kuntaala miliyoona 16 ni sassaabne jennee karoorsine hojjechaa irra. Oomishtummaan isaallee baay'ee bareedaadha barana. Akka Obbo Masfin jedhanitti barana ka oomishi qonnaa kun dabalee fi tokko bokkaan yeroon roobuunii fi hordoffii hojjetoonni waajjira qonnaa taasisanidha. Sichi ammoo xiyyeeffannoon karaa itti qonnaan bultoonni kun oomisha isaanii kallattiidhaan gabaaf dhiyeeffatan irratti mijeessuudha jedhu. Akka godina keenyatti karaa sadiin amma isa kana furuu kan dandeenyu tokkoffaa walitti hidhaminsa gabaa uumnee jirra. Qaamota addaa waajjira daldalaarra waajjira qonnaarra waldaa hojii gamtaarra taanee koreen uumame isa kan oomishamee kana gabayaa wajjin walitti hidhaminsa uumuuf sun hojjetamee jira. Inni lammaffaan kontiraat faarmingiin ni jira. Amma keessattuu midhaan alergii irratti kontiraat faarmingii irratti dipeend taanee hojjechaa jirra. Inni sadaffaan fi ijoo yuuneenni ni jira naannoo kana. Yuuneenni ni jira, waldaa hojii gamtaa ni jira. Inni sun ka qonnaan bulaa kanaati. Qonnaan bulaan kun ijaaramee bakka takka yuuneenni uumee jira. Maannoo waldaa uumee jira. Waldaaleen hedduu immoo bakka takka ta'anii yuuneenni uumanii jiru. Isaan san kallattii saniini wanni kun hojjetamee amma danda'ame garuu gaadha jechaa jiru. Ammallee hojimaanni tokko dirraa jira. Isa san yeroo inni ta'u furmaata guddaa argachuu dandeenya. Ammaaf garuu wanni kun deebii qonnaan bulaan deebisa. Hojimaanni sadeen kana. Biiroon qonnaa Oromiyaas haala oomishi qonnaa gannaa ittiin walitti qabamaa jiru ifoomsee jira. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaati. Godinoota muraasa duubarratti hafaniitoo facaasan irratti bakka baay'ee irratti bal'inaan gara sassaabbiitti galamee jira. Waliigala qonnaa gannaa bara 2014 lafa hektaaraa miliyoona 6.3 kan ta'u kan akka naannootti misoomsine oomisha kuntaala miliyoona 198 ta'uun arganna jennee karoorfamee hojjetamaa kan jiru. Egaa yeroo ammaatti sassaabbii irra jiramaa jechuudha. Keessaa hojii kana amma taanetoo jiru kana keessatti sassaabbiin baay'ee bakka hundarratti iyyuu sirreessanii deemamuutu irra jiraata jennee hordoffii sadarkaadhaan naannoorraa amma gandaa qonnaan bulaatitti ga'u qophaa'ee hooggansis ogeessis kana qabatee deematoo kan jiru. Obbo Geetuun sababa oomishi fooyya'aan barana argame jedhaniifis akkasitti himan. Barri kun roobni yeroo hundi baay'isee midhaan irratti dhiibbaa hin uumne bishaan hin ciisne kanaafuu irrigashiniin misooma midhaanii ganna irratti baay'ee haala gaarii ture. Kanarraa ka'ee dhaabbiin midhaanii baay'ee gaariidha. Isa qofa osoo hin taane immoo hojiin kilaasteraan hojjetamu bal'inaan bara kana kan hojjetame bara darbee lafa hektaara miliyoona 2.2 kan ta'u kilaasteraan misoomsine. Bara kana garuu miliyoona 3.6 kan ta'u kilaasteraan kan misoomsine waan ta'eef inni kilaasteraa kunis maanajimentii isaatiif haala gaariidhaan deemaa ture waan ta'eef oomishti bara kanaa baay'ee gaariidha jenneeti kan ilaallu. Obbo Geetuun qonnaan bultoonni akka maasaan isaanii walitti siquun facaafatanii hojjetachuun oomisha ol kaasuu qofaaf adoo hin taane egerillee rakkoo gabaa isaan mudatu furuuf ni ta'a erga jedhaniin booda mootummaan kanaa fi sagantaa kilaasteraa kana itti fufaa jedhanii jiran.
bargaafadhu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawabaa Aanaa Lomeerraa.